Oromoo keessatti gaaffileen waggaa 30 dura ka'aa turan baay'een amma gaaffii ta'uu danda'an gaaffii haaraa uumuu qabna. Sababa guddachaa jiru kan sababa bal'achaa jiru kan akka biyyaattis itti gaafatamummaa fudhate kan akkaataa kamiin yaada haaraa finnee biyya kana ceessuu dandeenya gaanfa Afrikaa keessatti gahee keenya taphachuu dandeenya kan jedhu xiqqoo waan ol ka'aa ta'e mari'achuu waan qabnuuf gaaffilee kanaan dura ka'aa turan xixiqqaa dhiisa waliigalaa walirraas barachaa waliin adeemuun murteessaadha. Achi booda waan Itoophiyummaa waan akkuma jette sana Itoophiyummaa mo'ichaa, Itoophiyummaan ce'umsaa, Itoophiyummaan namummaadha. Waa'een Oromummaa fi Oromoo boo'ichaa, mo'icha gadhaantummaadha. Kana keessaa ba'a, mandara keessaa ba'a, ol guddadhaa, kaffi bilaachuu tacaawatu, minaamin wanni jedhamu kun diskoorsii keessa gale. Kanan sila siin jedhe ideological shift from ethno-nationalism to ethio-nationalism jedhama.